Maal ari'aa jirta? Gaaf tokko jedhani intala sooressaatu hiruma geenyaan hundumtuu waraqatatti ergate. Kunis nan fuudhadhee, sunis nan fuudhadhee, hundumtuu nan fuudhadhee. Birrii sooressichaa barbaadu malee intala miti. Abbaan intalaa namatti heerumsiisu wallaale. Itti baay'atani. Yennaan dorgommii tokko qopheesse. Namni intala koo fuudhuu barbaaddan beeksisa armaan gadii jedhee beeksisa baase. Dorgommii fiigichaa. Abbaan intala isaatiin akka jedhe birriitti kennee birrii harcaasaa fiigi. Dhokseetti hime. Nama si bukkee ga'u jala birrii buusi jedheen. Kanaaf dorgommiin gaafa jalqabu hundumtuu didi intalli dura fiiddii isaan duukaa fiiguu nama bukkee ga'ee ishee qabuudhaaf gaafa inni ka'u gootee birrii jala buufti. Namichi intala dhiisee birrii irratti lafa dha'ee birrii lafaa utuu inni lakkaawwatu kan biraa dhufee bira darba. Ammas tokko gaafatti siqee intala qabuudhaaf gaafa ka'u birrii jala buufti. Birrii irratti lafa dha'ee birriituu lakkaawwatu inni tokko bira darba. Utuma jedhanii gurbaa qaxaleen tokko birrii jala buufnaa birrii irratti harkaanfatee intala duukaa bu'e. An birrii dhimma hin qabu dhimma kee malee jedhan. Fiigee dhaqee intala gaggaamu godhee gaafa qabatu. Abbaan harkasaa reebee inni intala koo fuudhu inni sirriin nama kana dhedhe. Birrii irratti harkaanfatee intala barbaade. Sababiin isaa birriin intala keessa jira. Namni intala argate birrii hunduma isaa argate. Qabeenya abbaa hunduma isaa dhaala waan ta'eef. Maal ari'aa jirta? Qabeenya bara baraa isa Waaqayyoo sii kaa'e moo waan xixinnoo waan funaansa utuu ariituu isa kaan gatte? Iyyaasuu boqonnaa 8 lakkoofsa 16-17 ta'edha. Warri Aayi jedhaman masaraa Iyaarikoo booddee mandara jirtudha Aayi. Israa'eloonni mandara Iyaarikoo edda jissanii mandara Aayitti ba'an. Warri Aayi saba Israa'eliin sodaachisan, saba Israa'eliin ari'atan yennaan Waaqayyoo fala tokko fale. Sobaati akka waan mo'amtanitti dura bu'aa baqadhaa. Namoota mandaratti balleessan immoo mandaratti marsaa eegsisaa. Yeroo warri Aayi isin duukaa fiigan isin duraa fiigaa. Yeroo kana warri mandaratti marsan immoo litu jedhe Waaqayyo. Iyyaasuun warra Aayitti mul'atee warri Aayi Israa'eloota mo'anne jedhanii namoota muraasadha jiru. Israa'eloota ari'uudhaaf dhiiraa dubartiidhaan ijoollee utuu hin jedhiin fiiganii duukaa fiiganii Israa'eloonni dura fiiguu isaan booddee fiiguu mandara isaaniitti namoonni marsanii dhokatanii taa'u. Warri Aayi utuu Israa'eloota ari'ataniidha mandararraa fagaataniidha. Maal ari'aa jirtamnati? Maaltu mandara qulqullaa Waaqayyo irraa si fageessaa jira? Utuu maal ariituu, utuu maal faana fiigduu iddoo aarsaarraa fagaatte, iddoo qulqullaarraa fagaatte, kadhannaa keerraa kan si fageessaa jiru maal ari'uuttidha? Lallabarraa kan si fageesse, tajaajilarraa kan si fageesse, wangeela dubbisuurraa kan si fageesse maal utuu ariituuti? Warri Aayi mandara banaatti dhiisanii fiiganiidha. Mandara banaatti dhiisanii sokkani. Mandararraa fagaatanii. Qeerraa fagaatan utuu ari'anii. Maal utuu ariituu qeerraa fagaataa jirtammati? Qee Waaqayyoo irraa, qee qulqullummaa keerraa, qee amanamummaa keerraa maaltu si fageessaa jira? Birriidha moo? Taayitaadha moo? Tekinooloojiidha moo? Wantoota baraa kamtu Yesuus irraa si fageessaa jira? Mee ilaali dhaabadhuuti kiloomeetirii meeqa akka irraa fagaatte iddoo kee duriirraa? Iddoo aarsaa keerraa hammam akka fagaatte ilaali? Kadhannaa irraa hammam akka fagaatte ilaali? Lallaba keerraa hammam akka fagaatte ilaali? Sagalee Waaqayyoo dur jaallatu sanarraa hammam akka fagaatte ilaali? Maal ari'aa jirta? Mee dhaabadhu. Mee dhaabadhu. Ilaamee waa sitti himu. Sareen waraabessa gaafa agartutti dutti. Waraabessi sareetti mul'ata dhufe. Qe'ee bira ga'e mana bira ga'eetti mul'ata. Sareen immoo itti duutaa duukaa kaati. Akka waan mo'ameefitti. Waraabessi dura baqata saree dura. Sareen duutaa duukaa fiiddi. Sareen duutaa duukaa fiiddi. Amma laga ga'utti baqata waraabessi. Mandararraa fageeffata. Qe'eerraa fageeffata.
Mandararraa fageessee laga biraan ga'etti galagala. Gagam godhee qabata. Argitee? Maaltu Waaqayyo irraa si fageessaa jira? Maaltu si milkaa'amma? Wanti si to'e maaltu jira? Inni si fuudhee fiigaa jiru. Dhaabadhu filaali. Baay'ee fagaatteetta Waaqayyo irraa. Baay'ee fagaatteetta kadhannaarraa. Baay'ee fagaatteettaan dubbii gooftaarraati. Maaltu si to'e? Maal faana fiigaa jirta? Waasii dabaluu hattoonni duriidhanii yeroo dallaadhaa sangaa baafatan amoolee baatanii deemu. Soogidda baatanii deemu. Sangaa barbaadan sana jala soogidda qabu dhaqanii. Utuma soogiddarraa bu'u. Utuma soogiddarraa bu'u. Utuma soogiddarraa bu'u dallarraa fageeffatu. Utuma soogiddarraa bisanii mandaraa baafatu. Utuma soogiddarraa bisatanii fudhatanii sokku. Saboota duuba goranii oofu ga'a. Seexanni maal si arraabsisaa jira? Maal si jala qabeemmati? Maal ilaaltee faana fiigaa jirta? Mandara Waaqayyo irraa fagaataa jirta nama nana. Waaqayyo gooftaan si haa deebisu malee. Dhaabadhuuf ilaali. Lukaas boqonnaa 2:22 akkas jedha. Yesuus Kiristoosiin mana qulqullummaatti gaafa geessan Maariyaamiif Yoosef Yesuusin of gudduu buufatanii Yesuusii wajjin haasa'a. Yesuusii wajjin kolfaa. Yesuusii wajjin gammadaa gara mana qulqullummaa dhaqanii. Ganama Yesuusii wajjin ba'anii. Harka qabatanii ba'anii. Deemsi Yesuusii wajjinii nama gammachiisa. Yesuusii wajjin deemuun hin bareedaa. Yesuusii wajjin ba'aniitu mana qulqullummaa sana oolanii gara qeetti gaafa deebi'an. Haasaa ho'ifatanii namoota gidduu bu'anii utuu haasaa deemanii Yesuus biraa gore. Yesuus mana qulqullummaatti biraa goreedha. Guyyaa guutuu utuu Yesuusin hin argin hamma mana isaaniitti adeeman. Guyyaa guutuu utuu Yesuusin hin argin deemanii galgala Yesuusin of biraa dhabanidha. Galgala Yesuusin of biraan dhabin. Ganama harka qabattee baatee ganama wajjin baatee galgala Yesuusin of biraan dhabin. Waaqayyo si haa gargaaru kana. Kisaaraa amma immoo deebi'anii namoota bira gaggaafachuutti kaan. Maalti to'een Yesuusin irraanfachiise gaafatan? Maaloo ifatan? Haasaa maalii hojjetan? Yesuus maalii biraa maqe? Namoota baay'ee biraa Yesuus goreera. Namoota baay'ee biraa Yesuus hafeera. Na duukaa jira jedhanii fiigaa jiru malee nama baay'ee biraa Yesuus hafeera. Tureedda biraa hafe. Tureedda lallaba isaanii fiyaa Yesuus badee. Tureedda faarfannaa isaanii irraa Yesuus badee. Tureedda Yesuus mana isaanii gadhiise. Jira si'adii deemu akka Maariyaamiif Yoosef gaafa sana. Yesuus nu faana jira jedhanii deemu sana.